jalqaba irratti kun hundi maaliif fayyadaa kan jedhu isinitti hima. Rifeensa dheerachuu dide dheerinni isaa saffisaan akka dabaluuf akkasuma rifeensa bubuqqa'u filamuu didu yeroo yerootti keessaa yaa'uudhaan illee akkasuma kan abbatee rifeensa addarraan dhumee fi kanneen kana fakkaatan hundumaa guutummaa guutuutti komfoortii godhee faayidaa guddaa kan qabu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama kan isinii kennu akkasuma ijoolleen mana madaamii keessa jirtan wantaati walitti maktee mana keessatti qopheessiteetti fayyadamtu kana argachuuf carraan keenya baay'ee dhiphaadha. Madaamin nutti dheekkamuu dandeessi. Sana hundaa bitnee itti fayyadamuu hin dandeenyu. Kana ta'uurra silaattuu shaamboo bitachuu, kondiishinarii akkasumallee dibata rifeensaaf ta'u bitachuun keenyan oolu kamtu akka nu fayyadu wallaallee ofii keetii kan itti fayyadamtu qabatamaatiinis faayidaa isaa kan argite maalis akka fayyadu ifa nuuf godhee hojjeta. Akka xumuratti na wajjin tura. Nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti anillee baay'ee nagaa kooti. Haaraa taateen hordoftan akkuma baratame subscribe gochuun horseena. Please video hundi keessan laayikii godha. Share gochuun akkasuma hiriyoota keenya biroof illee carraan kun akka isaan qaqqabu isaanis akka fooyyan akka sirreeffatan akkasumallee akka jijjiirama argataniidhaa fi isaan qaqqabsiisa. Assaabas taayitiin keessanis akkuma baratame koomentii irratti barreessuudha. Gaaffii barbaadanii dhimma rifeensa wal qabatee akkasumallee gaaffii dabalataa yoo qabaatan waan hin beekurraan isinii deebisuuf duubatti hin jedhu. Gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Egaa gara viidiyoo har'aayyuu kan yaada koo irrachuun isinii deebi'u kun hundi viidiyoon kanaan dura TikTok irratti hojjechaa ture jechuudha. Warri TikTok kun beekne asumarraan kan isinitti immoo TikTokiin kun maqaan keebiik ofishaalimadha akkuma chaanaalii koo jechuudha. Warri karaa TikTok achi jala linkii argattanii gara kana dhuftanillee jirtu. Warri TikTok koo hin beeknellee achirrattis waanuma kanaan hojjedha. Hedduun keessan akka jaallattanitti fayyadamaa jirtanidha. Kun akkuma argaa jirtanii kunillee qibaatotaan itti fayyadamaa jiru waan sirrii ta'e jechuudha. Waan sirrii wanta jijjiirama yeroo gabaabduu keessatti fiduu danda'udha kanan itti fayyadamaa jiru. Isa kana hiriyoonni koo maaliif ittiin fayyadamanii kan jedhudha. Akkuma argaa jirtanii qibaatii qullubbii adii sirriitti nan fayyadama. Akkasuma vaatikaa qullubbii adii irraa hojjetames nan fayyadama. Kondiishinarii qullubbii adii irraa hojjetame akkasumallee shaampoon koo hundi wanta wal fakkaatu jechuudha. Yeroo hundumaa wanta wal fakkaatu itti fayyadameeni wanti sun yoo taatee itti fufee wanti sun hin ta'u taanaan biraa deebi'a. Akkasumallee namoonni biroonis akka irraa of eeggatanii jechuudha. Kanaafuu wanti har'a sirratti fidee dhufee itti fayyadamaa jiru kun guutummaa guutuutti jechuudha. Irra deebi'a akkuma jalqaba irratti isin caqasuu yaale warri rifeensi addarraan sin jalaa dhume bubuqqa'u filamuu didee akkasumallee dheerachuu didee keemikaala garaagaraatiin mataan keessan akka hin taane sin jalaatii ta'e yeroo itti bakkatti deebisuu kan danda'u dirqama yoo dibatan itti fayyadame kana yookaan immoo kondiishinarii shaambota kana itti fayyadamtan taanaan inni kun isiniif faayidaa guddaa qaba. Ani gaanaan baay'ee tokko kan na fayyadee kanatti kana fayyadamaa jiru guutummaa guutuutti ija keessa fuulduradha. Akkuma isin argaa jirtanii kana hundaanii mana keessaan qaba. Yoon fixe illee irra deebiitiin kanan bitee itti fayyadamu isuma kana hin jijjiiru jechuudha. Akkuma yeroo hunda isiniin jedhu wanti rifeensa keenya yookaan qaama keenya kireemii fuula keenyaaf illee wanti fayyadamnu takka wanta isiniif ta'e argattan taanaan irra deddeebiidhaan waan sanattidha kan isin fayyadamuu qabdani malee yeroo yerootti kan jijjiirtanidha yoo ta'e adeemsa keessa isin jalaa miidhuu gogaa keessa fuula keessan illee isin jalaa balleessuu danda'a. Akkasumallee rifeensa keessan caalaan keessa wanta dhageessan wanta argitan hundumaatti fayyadamuudha. Kan amma kana miidhaa amma kanarraan isin ga'e. Akkasumallee ijoolleen biyya keessa gaafa jirtanii rifeensa bareedaa qabaattanii gara biyya namaa gaafa dhuftanii haala qilleensa haala bishaanis ta'uu danda'a. Bishaan biyya namaa ashaboo yookiin immoo ho'aa waan ta'eef sanaanis wal qabata. Akkasumas sooshaal miidiyaatti fayyadamuudhaan waan asirratti jedhamu hundumaa dhageessanii yeroo yerootti jijjiirtanii kan itti fayyadamtanii mataan keessa sin jalaa dhume xinqaaqee godha. Wanta itti fayyadamtan adda baasaatii beekaa isiniin jechuufi yooga qibaatii kana akkuma argaa jirtanii qullubbii adii kokonaatii akkasumallee inni tokko vaaziliiniidha. Isheen bukkee kun immoo irratti qodaasaa irraa hiree kan inni itti fayyadamu jechuudha. Kanan dura hojjedheera. Batiikaan koo kunoo kana fakkaata. Haala kanaan jechuudhaan isin duratti itti fayyadama. Maaliif subii wanta hin fayyannee asirratti fidee kuni kanaa suni kana yoon jedhe anaafillee isiniifillee faayidaan qabu waan ta'eefu waan qabatamaa ta'e walitti himnee darbuu wayya. Kondiishinarii nan qabaa, shaamboo sanan qabaa. Walumaa galasaatti wanti ani rifeensa koof itti fayyadamu hundisaa gosa tokko bifa tokko jechuudha. Kompiliitii yookiin immoo yuunifoormiidha. Waan akkasitti fayyadamaa jira isiniin jechuu fi kabajamoo daawwattoota keebiik ofishaalii egaa viidiyoo laayikii gochuun irraanfatina. Warri illee sabiskiraabii gochaa jirtanii baay'ee galatooma akka jaaba sabiskiraabii gochaa jirtu. Kun hundumti gosuma tokko jechuudha.
kunillee warri suuraa qullubbii adii ofirraa hin qabne kunillee suura turran jiru malee makaa qullubbii adii qabaachuudha miiksiidha. Ilaaleen bita waan ta'eef argitanii kuni waggoota hedduuf kanan itti fayyadame. Yeroo dheeraa jechuudha qodaa gurguddaa kana keessatti akkuma itti miti kanan fixu. Yeroo dheeraaf kan na fayyadu yoo dhumillee deebisee kanan bitu kun immoo furfuriifillee baay'ee tokko gaariidha. Qullubbii adii fi leemoon irraa kan hojjetame. Qullubbii adii fi leemoon irraa kan hojjetame watikka shaamboodha. Fooliin isaallee baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Eessa argannaa akkamitti bitannaa warri jettan biyyaansi warri suuqii deemuu hin dandeenye mana keessan keessatti orderii godhachuu dandeessuun jedheen ture. Sagaleen koo qabamaadha yoo ta'e qoqqoonna cufee jira jechuudha. Qufanne qabee jira yeroo isaan beektu qilleensatu qorratu jira waan ta'eef baay'ee qilleensi natti tolaa miti baadiyyaa keessas hin jira. Gaayis akkuma argaa jirtan egaa wantichi waan bareedaa akkasinitti fayyadamtanii akkasiin bitattanis abdiin qaba. Kun googiliirra haala kanaatiin gatiin isaallee baay'ee salphaa kan ta'e yeroo tokko immoo akkuma isiniin jedhe diskaawuntii yookaan oofariin ni jira. Lamaansaa sadansaa gatii salphaatii walitti hidhamee yeroo gurguramu jechuudha. Warri immoo imeelii hin qabnu imeelii akkamitti banachuu dandeenya, lookeeshiniis akkamittiin qabaachuu dandeenya, akkasumallee lakkoofsa bilbilaa yookaan sim kaardii hin qabnu warra jettaniidhaa fi viidiyoo biraatiin walitti deebinaa jechuudha. Viidiyoon irraa dhimma qibaatii koondishineerii fi akkasumallee kanneen birootiin wal qabate waan ta'eef akka wal keessa sin jalaan gurguramne yookaan immoo akkasiin galu akkasiin hubattaniif akkasiin sirreeffatan waan hin barbaaduu fi viidiyoo biraa yeroo deebi'ee dhufu waa'ee imeelii akkamitti akka banachuu akkasumallee warra sim kaardii yookaan immoo isaa lakkoofsa bilbilaa hin qabnu jettanii akkasumallee warra lookeeshinii akkamitti erguu dandeenya kan jedhu gaaffii koomentii keessan dudubbisee ture jechuudha. Isa kana viidiyoo biraa isiniif hin hojjedha. Akkasumallee warri finnisa fuullarraa kireemii sana irra deebiin nuuf hojjedhu warri jettanii isallee viidiyoo biraatiin isin hin deebi'a. Akkuma argitan guutummaa guutuutti as gubbaarraatii karaa salphaan orderii gootanii bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Carraan kun akka isiniin dabarree obsaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Agammatti waan wajjin turtanii fi baay'ee galatooma. Akkuma isiniin jedhee share gochuun hiriyoota keessan biroo biraan qaqqabsiisa. Yeroo ammaa kana ijoolleen keenya orderii irraa godhachuutti baay'ata garuu wanta isin fayyaduuf isin fayyadne adda baastanii hin beektanii walii keenya irraa bituu fi inni gabaa normaal irraa bitamu garaagarummaa qaba baay'ee wayi dhugaa dubbachuu wayyaa inni walii keenya irraa binnu wal shawwaduutu jira gatii delivery illee dabalachuutu jira waan meeqatu jira. Ani garuu akka kootti walii keenya irraa bituu hin barbaadu. Normaali gabaa deemee gabaa irraa bitachuu kan immoo mana taa'ee aappii kam gadi buusee bakka wanni kun irraa argamu irraa bitachuu ana baay'ee natti salphataa jechuudha. Isa komiin qabnee isa walitti mufachuu walitti gadduu akkasina gootee akkasnaan jettee kan akkasiin natti gurgurtee kana natti dabaltee kan natti qannastee jechuudha. Normaalii gabaanii gabaa bilisaati waan ta'eef achi osoo bitattanii baay'ee tokko bareedaa sirratti yoon balleesse dhiifama naa godha. Egaa wantichi haala bareedaa fi namatti toluutiin firiidamii taatanii sirra bittanitti fayyadamuu dandeessu. Baasokoo keessatti wanni isiniin galle yoo jiraate caalaan keessan hedduun keessan jechuudha. Hin dhaggeeffatan viidiyoo irra gadi tuquudhaan bira dabartu kun immoo isinumaan miidha malee ana waan godhu warri itti fayyadamuu barbaadan haga dhumaatti dhaggeeffachuudhaan itti fayyadama. Warri immoo wanta itti fayyadamtu nu fayyadee jira baay'ee gaariidha si wajjin jirraa si hordofaa jirraa jabaadhu jettanii na jajjabeessaa jirtanii isinillee bakka jirtanitti baay'ee galatooma baay'een isin kabajamoo daawwattoota koo viidiyoon har'a qabadhee dhufee kunoo kanaa fi kana fakkaata baay'ee kan namatti tolu yeroo gabaabaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama kan argachuu dandeessanii jechuudha. Kanan jaalladhu kanan itti amanu kanan itti gammadu yeroo hundumaa qalbii fi yaadni koo guutummaatti asirra kan jiru viidiyoon har'aa kana fakkaata bakka jirtanitti